Guyyaarraa waa'ee Galaxy Note 9 isiniif himaa jechaadha. Telefoonicha haarawaa gadi ba'e kana warri bitachuu barbaadanii fi warri bitachuu hin barbaanne illee beekumsa waliigalaatiif isin fayyada waan ta'eef viidiyicha akka jaalattan abdii guddaa qaba. Kan dhiyeenya kana gadi ba'e Galaxy Note 9 ulfaatinni isaa giraama 201, iskiriin raamsiin isaa 6.4, raamsi GB 6 hanga 8 GB filannoo nuu kenna. Estrogen memory isaa 128 GB dha hanga 512 GB dha filannoo qaba jechaadha. Innis baatiriin isaa 4000 mAh dha. Kaameraan duraa 8 MP dha. Kan booda 12 MP dabaltii 12ti meegaampiksii dha jechaadha. Operation system isaa 8.1 Note 9 ariifataa silkiiti. Water carbon collect system itti waan godhamee jiruuf dafee hin hawwu. Baatiriin isaa 4000 mAh waan ta'eef akka guyyaa guututti itti fayyadamuu dandeenyutti nu hojjetamee jira jechaadha. Baatiriin kiyya dafee na jalaa dhumate kan jedhu nurraa hambisee jira jechaadha. Baatirii cimaa adda isa taasisu qaba jechaa ni danda'ama. Ifa keessa yoo jiraanne illee ofuma haala qilleensa isaa nu jijjiira jechaadha. Kaameraan Note 9 waan haarawaa qabatee dhufee jira. Akkuma ijji keenya ifa guddaa yoo argitu dhuunfattu innis ni dhuunfata. Yeroo ifni xiqqaan jiru ni banata. Kanaaf jechaan footoo yeroo kaafnu ofuma waa hunda mijeessa jechuudha. Kaameraan artificial intelligence waan gargaaramuuf footoon nu kaafnu yoo sirrii hin taane ofuma nutti hima. Fakkeenyaaf footoo namaatti kaaftu tokko ijji isaa yoo dunuunfate sirrii miti siin jedha, irra deebisiin jedha jechaadha. Kun adda isa taasisaa jechaadha. Silkiin kun 512 memory card itti dabaluu dandeenya. Kana jechuun immoo teraabaayitii tokko jechuudha. Kun waan nama ajaa'ibaati. Telefoona kamirrattuu mudhatee hin beeku. Addunyaa wanti afaan qabachiise kanaadha. Telefoonni wirelessiidhaan chaarjii godhuu ni danda'a. Duubni silkii kanaa Gorilla 5 Plus-dhaan kan hojjetame waan ta'eef baay'ee cimaadha. Meeshaa cimaarraa akka hojjetame namatti agarsiisa jechaadha. Telefoonni nootonni hedduun SP ni qaba. Garuu kan Note 9 adda. Bluetoothiin waan itti dabalameeru waan adda addaa akka hojjennuuf nu gargaara. Fakkeenyaaf yaada wayii dhiyeessuu yoo barbaadde SP yookaan qalama isaa qofa fayyadamuu dandeessa jechaadha. Kun ammoo adda isa taasisa. Fakkeenyaaf footoo yoo kaafnu qalama isaa qofaan kaasuu dandeenya. Wanti haarofni biroo Samsung Dexidha. Kana jechuun telefoona keenya TV walitti wal qunnamsiisnee akka koompitaraatti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Kunis waan haarawaa telefoona biroo irratti hin argamin qabatee dhufuu isaa mirkaneessa jechuudha. Gatii telefoona kanaa beekuu yoo barbaadan raamsi GB isaa 6 kan ta'ee fi meemoriin isaa 128 GB kan ta'e doolarii Ameerikaa 999, riyaala Suudii 3746, diraama 3670, dinaara Kuwait 303. Raamsi GB isaa 8 kan ta'ee fi memory cardin isaa 512 GB kan ta'e doolaara Ameerikaa 1249, riyaala Suudii 4690, diraama 4591, dinaara Kuwait 379,
Ammaaf silkiin kun gabaa irra hin oolle. Garuu ammumarraa warri bitachuu barbaadan karaa onlaayiniitiin bitachuu dandeessu. Yeroo amma bitattan ji'a tokkoon booda harka keessan ga'a jechaadha. Ishaaraan telefoona kanaa duubarraan argama. Akka telefoona kaawwanii durarratti hin argamu jechaadha. Waan hamma ammaatti dubbanne irraa akka waa hedduu hubattan abdii guddaa qaba. Yeroo duraatiif HMI YouTube warra bira dhuftan subscribe akka gootan galatooma isin gaafadha. Nagaan naa tura waan gaarii qabadhee yeroo biraa isinii dhiyaadha.